Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalallugaa har'a kan laallu dhiironni dubartii irraa amal akkamii waan kamiyyuu caala jaalatanii amal dubartoota keessaa kan dhiironni akka malee jaalatan waa hunda caala jaalatan amal akkamiiti kan jedhu wajjin laalla. Hanga dhuma viidiyoo kanatti akkana wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Dhiiraaf dubartoonni yeroo baay'ee jaalala keessatti karaan isaan ittiin wal ibsan karaa garagaraati. Dhiirris karaa ittiin jaalala ofii ibsatu qaba. Dubartiinis karaa ittiin jaalala ofii ibsattee yookaan ammoo waan itti dhagaye ibsattu qabdi jechuudha. Waa hunda caalaa amaloota dubartoota keessaa kan dhiira booji'u amal akkamii jaalala keessatti wajjin jiraatan jaalalli taanii wajjin jiraatan dhiironni amala dubartii irraa kan baay'ee ittiin booji'aman kan baay'ee jaalatan amal akkamiiti. Tokkoffaa dubartii yeroo baay'ee hiriyaa ofii yookaan ammoo jaalallee ofii kana waa hundaanuu waan inni qabu waan inni godheefin galateeffattuu ittimtuu amal isaa baay'ee tokko dinqisiifattuuf dalagaa isaa hojii isaa carraaqii inni jaalala isaanii keessatti godhu ka baay'ee dinqisiifattuuf baay'ee jaalataa jechuudha. Yeroo baay'ee waan isiin jetteen jechoota gaarii isiin dinqisiifattuun jechoota isiin ittiin isa jajju baay'ee dubartii akkasii dhiirri hedduu barbaadu jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee waan gaarii abbaan warraa keessan isinii godhe kan jaalalleen keessan isinii godhee fi dinqisiifachuu qabdanii jechuudha. Lammaffaa dhiirri jaalallee isaanii keessaa amal baay'ee isaan jaalatan kan akkamiitii kan jedhuu fi dubartoota yeroo jaalalleen isaanii wajjin dubbatu yeroo jaalalleen isaanii isaan gorsu baay'ee qalbii kennanii fi qalbii guutuudhaan dhaggeeffatanii xiyyeeffannoo kennaniifi jechuudha. Yeroo jaalalleen keessan isiniin dubbatu dubartoota qalbii guutuudhaan xiyyeeffannoo kennanii fi dhaggeeffatan onnee guutuudhaan baay'ee jaalatu jechuudha. Akka isiin jaalala isaa keessa jirtu mul'isaafi jechuudha. Akki inni waa'ee isii yaaddofne isiin na dhaggeeffatte moo isiin na hubatte moo akkan jenne godhaa jechuudha. Kanaafuu dhiirri nama miira isaanii dhaggeeffatu nama keessa isaanii hubatu baay'ee tokko jaalatu jechuudha. Kanaafuu jaalallee keessan hiriyaa keessan dhaggeeffachuudhaan amala keessan qajeelcha fi sadaffaa dubartiin jaalallee ufiitii yaaddu jaalallee ufiitii qeensarraa qabdee hanga mataatti gara rifeensa mataatti yaadduuf ka dhimmamtuuf ka itti cinqamtu dhiirri baay'ee tokko jaalatti jechuudha. Waan isarraa hinqate waan agarte keessa isaa waan icitii isaa waa'ee itti dhagahamu ka baay'ee cinqamtee fi itti himtuu ka baay'ee yaadduuf kana ni jaalata. Arfaffaa dubartii jaalala ofii itti mul'istu jaalala ofii qabdu ummata keessatti osoo hin dho'isin ummata keessatti gochaanis ta'ee jechaanis ta'ee qaamaan itti dhiyaachuudhaanis ta'ee mul'iftuu fi dhiirri ni jaalatu jechuudha. Kanaafuu fakkeenya fi aadaa tokko keessatti ummata duratti wal dhungachuun akka mallattoo jaalalaatti ilaalamaa jechuudha. Yookaan ammoo akka mallattoo walii yaadutti yaadamaa jechuudha. Kanaafuu akka aadaa keenyatti kun saalfii ta'allee hin beeku garuu amma jijjiiramaa jira. Bara durii saalfiidha. Haa ta'u ammoo nama akkasitti agartee gochaan yookaan ammoo jechaan mul'isuuf jaalala ofii ummata keessa mul'isuuf dhiironni baay'ee jaalatu jechuudha. Kanaafuu miira keessan keessa bahaa jaalallee keessan gammachiisuudhaaf gaarummaa qabdaniif mul'isuudhaaf itti himuu qabdanii jechuudha. Kabira ammoo dhiirri dubartiin isiin maraattuuf keessaa dubartii yeroo baay'ee jaalallee ofiitii bilbiltuu yookaan ammoo
barreessituuf dhaamsa gabaabaa yookaan ergaa gabaabaa barreessituuf osoo biizillee taatee osoo dalagaalleen itti baay'atee dubartii akkasii dhiirri baay'ee jaalattiifi jechuudha. Dubartii dhiira qorqorattuu maaltu sirraa handhatee eessa jirtaa dhamaan nyaattee maal dhuydee jettee barreessituuf bilbiltuuf baay'ee tokko jaalatu jechuudha. Kabraa ammoo dubartii ittiin boontu dubartii kun jaalallee kiyyaa ani natti tolte jirtaa ati jettee onnee ofiitiif laphee ofii dhiibattee dhiira sun wajjin jiraattu dhiirri baay'ee tokko dinqisiifatu baay'ee tokko jaalatu. Kanaafuu amaloota armaan olii kana dhiironni dubartii tokkorraa argannaan hedduu akka jaalatan waan kamuu caalaa dubartii sun akka jaalatan mul'isaa jechuudha. Marree hordoftoota viidiyoon kun isinitti tolaan laayikii gochuun dagatinaa. Namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan ammoo sabskiraayib gochuun dagatinaa. Ispoonsara keenya aadaa jaa'oo baay'ee galatoomfanna. Hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti yeroo gaarii.